kan gudiinatti fide kana dhayyuu jechuun galgala qaama saalaashee na dhorkiti jechuun jaarsi koo na himate. yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessatti barnoota koo sirnaan maatii koo biratti kutaa 1 hanga 12tti ergan baradhee xumuree booda carraa yuunivarsiitiitti barachuullee argadheen mooraa yuunivarsiitii seeneen waggaa 3tti baradheen eebbifameera. yeroon biyyan ture barnootatti giddugaleetti malee cimtuu barattuun jedhamu hin turre. haa ta'uutii garuu ijoollummaadhaan dhiira hedduu keessa dubartiin seenedha. haatii fi abbaan koo yeroon ijoollee ta'e ijoollummaan akkatti jiraatamu yeroo umuriin koo immoo jabaachaa dhufu kunillee akkatti jiraatamu maatii sirnaan na guddisanidha tureen jedhe mitiire hedduun keenyi maatii keenyaaf hanga yookiin immoo akka isaan nutti dhama'an hin taaneefi anis bakka hin taanetti akka hin kufneef qabsoo jireenyaa karaa dhiiraas ta'e karaa shamarranii dubartii tokkorra gahuu danda'u mara ofirraa qolachaa waggaa hedduu tureera. haa ta'uutii garuu guyyaan yartuun jireenya koo keessatti seentee yeroo yartuu naaf milkaa'uu maatii kiyyaafis mataa kiyyaafis ija godhachuuf hin kadhetti jireenya koo na jalaatii balleessite. ijoollummaa kootii kaasee maatiin koo ati bareedduudha simboo akka kee magaala kana keessaa namni qabu hin jiru jechuun wanta na guddisaniitiif anis yaadaa fi carraa koo fageesseen dhiirri magaala kanatti dhalates ta'e mooraa yuunivarsiitiitti na dhaqqabu hiree yookiin immoo gita koo naaf hin ta'u jedheen miira ijoollummaatiin jala mureen ofitti meen nama jiraachaa turedha. ana waliin haatiif abbaan koo ijoollee 4 dubartii 3 fi dhiira 1 waliitiin horataniiru. anis dubartii ta'een kan jalqabaa maatii koof immoo lammaffaarratti dhaladha. obboloonni koo warri kaan daandii ani deemerra bakka ani ejjedherra deemu ejjetu jedhamee waan amanamuuf maatiin koo xiyyeeffannoo guddaa naaf kenni turanii. yeroon biyya tures ta'e yeroon mooraa yuunivarsiitii seenee takkaafuu maqaan taane karaa kootiin maatiin koon qabanii isheen immoo isheen kanan gootu jedhanii yooma dubbiin taanillee fidanii maatii kootti himan maatiin koo narraa qolachuun dhufanii na gaafatanii waan ta'ani isaanitti hime malee wanta namni waa'ee koo isaanitti dubbate otoon fudhatiin yaadaan gara koo na deeggaru. maatiin ofii waa'ee ofii yeroo namaa mormu akkam simboo yookiin immoo gonfoo adda akka inni namaaf kennu isinitti himuu hin danda'u. hamman danda'e barnoota koorratti hin xiyyeeffadha. manni maatii koo hojiidhaan kan guutamedha. haati kiyya hirtee nuuf kenniti malee ba'aan hojii nama tokkorratti akka kufu gonkumaa hin taasistu. sanarratti manni keenyi mana nyaataa akka magaala aanaa keenyaatti jira jedhame waan na ta'eef hojiin illeetti ni baay'ata. hojiiwwan gurguddaa kan ta'e buddeen tolchuu ittoo danfisuu kan hojii jechuudha. haati keenyi itti numbuttu yookiin ofii ishee dalagdi yookiin immoo namatti qacarti. kana qofaa otoo hin taane barattootaafis ta'e hojjettootaaf manneen kireeffaman hedduutu mana keenya duwwaa kan keenya jira. maddi galii maatii koo karaa adda addaadha. rakkoo jiraachuu yookiin immoo maallaqaa tokkollee hin qabanii. maarreegaa anis loltuu maatii koo of godheen maatii kiyyaaf dhaabbadheen yaada isaanii fudhadheen haga kutaa 12tti baradheen xumureen. gaaffii jaalalaa miti gaaffii heerumaa jaarsummaatiin maatii koo bira anaan barbaacha si'a hedduu ni gaafatama ture. haa ta'uutii garuu abbaan koo intalli koo magaala kanatti naftu nuti jiraachuun magaala kanaa gahaadha jechuun ofirraa deebisaatii turanii. anis heerumuudhaaf fedhii tokkollee hin qabu. magaala Oromiyaa garagaraarraa dhalattoonni magaala keenyaa ta'an jireenya gaarii jiraatan bakka gaariitti argaman na fuudhuuf fedhii garaagaraa yeroo sumayyuu argisiisaa turanii. ija namoota hedduu keessatti akka ajaa'ibaatti hin jira. amala ishee bareedina ishee rifeensa ishee guddina ishee jechuun karaa garagaraatiin nan jajama. dubartiin gurra jaallatti mitiire kunis ijoollummaadhaan laphee koo bokoksuun saayinoollee kutaa 9 ergan gahee jalqabee dhiira nan tuffadha. keessumaa barataa yeroo ta'u jechuudha. barsiisotallee hanga xurii qeensaatti isaanin ilaalu. tokko na ilaalanii na taajjabanii erga dadhabanii booda siin rabbi dhumuma kee nu haa argisiisu
anaan jedhu ture. Anis dhumni koo maal akka ta'e isinitti argisiisu arguun keessan noolaayiree jedheen nan deebisaafi. Mooraa yuunivarsiitii akkuman seenetti dhugaayyuu natti hin fakkaanne. Dargaggeessi mooraa yuunivarsiitii gara biraatii waggaa 3ffaa gaheeru yeroon kutaa 8 baradhurraatii kaasee gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessaa. Si jaalladha jechaa natti gororaa ture. Mooraa yuunivarsiitii ani seenetti maatii isaa na dhukkuba jedhee jijjiirsifatee anaaf jecha bakka nani baradhutti barachuu jalqabe. Na kadhachuunsaa anaaf waan haaraa miti. Dhiirota hedduutu na kadhachaa ture waan na ta'eef akkuma mooraa yuunivarsiitii dhufetti siif jedheen asitti jijjiirradhe. Amma immoo akkam na goota taataa. Jaalala keedhaan baay'een miidhameera. Ija keerraa adda bahee jiraachuu hin danda'u yeroo naan jedhu ati ni qoostaa namni ni jiraataa. Yoo jaalala barbaadde dubartiin jaalala si faana dabarsuu dandeessu hedduutu mooraa kana keessa jira. Eenyummaa kee gowwaa fororaa furraa'aa ta'uu kee waan sirratti hin beekneef ana yoo ta'e icciitii kee yeroon dubbadhu hin qabu deemiitii abbaa barbaadde kadhadhu. Ani garuu sin barbaadu. Mooraa yuunivarsiitii jijjiiruu miti qoricha liqimsitee sababa kootti duute du'arra hafte otoo naan jedhaniillee ani siif ximbisin jedhu jedheen deebiseefi rabbi cubbuun jaalalaa kan argu yoo ta'e jaalala koositi cubbuu sittaa godhu. Ani garuu haga ati heerumtutti gaa'ela dhaabbadhutti dubartii gara biraa hin ilaalu. Nattis hin dubbatiin jechan taanes afaan kee keessaa baastee borkansi gaddisiisuuf arraba keetiin nan hiddiin nagaa qofa garuu nagaafadhu. Anaafsi nama biyya tokkodha jechuun natti dhaami. Anis nagaa rabbii nan si gaafadha. Haasoo gara biraa garuu narraan eegiini. Inumaa dhiira biyya lafaa kana keessatti dhalate keessaa akka kee keessi koo kan jibbu gowwaa argeen beeku. Dhiirri takkaa lama ni gaafata. Sanaan booddee garuu dubartii bira hin dhaabbatu. Ati garuu waggaa amma kanaa natti fororaa turte. Akka dhiira fororaan jibbu dhiira gara biraan jibbu jedheen deebiseefi. Haala kanaan innis mooraa yuunivarsiitii keessatti gargaarsa godhamu dubartiin tokko kan barbaaddu assaayimentii hojii manaa fi kanneen kana fakkaatan barattoota daree koorraatii dhagahee kana siifin hojjedha jedhee dirqiidhaan dabtara narraa fuudhee bakka nani jirutti fidee natti kennaa. Bahaa kiyyaa fi galma koo hiriyoota kootti bilbilee na hordofaa naannoo koo ture. Tasa garuu keessi koo sekendii tokkoof isa barbaadeen beeku. Inni dhufee na waliin haasa'uusaatti natti dubbachuusaatti baay'een qaana'a. Barnootaan waggaa 2ffaatti yeroo darbinu dubartiin nitti bilbilee waa'ee koo gaafatu tokko maaliif rakkista gurbaa kanaa baranallee maaliif tokkon taatanii. Innillee barnoota isaatti nama cimaadha. Dubartii gara biraa waliin yeroo inni dhaabbatu argeen hin beeku. Anillee yeroo inni natti bilbilu anaan akka ilaaluuf carraa haasoo banus haa ta'utii garuu takkaafillee tolinaan hin jedhu. Booddee akkan gaabbine baranallee garaa sagahii jettee na kadhachaa turte. Yeroo kanatti ani isheedhaan dhugaa qabda siitiin dhiira sitti bo'uu hin qabdu mitiire. Anatti bar garan deeme hunduratti dhiiratu natti bo'aa. Kan sa'anaaf birqii yookiin immoo waan haaraa miti. Yoo barbaadde innaaf ta'a yoo jette kan kee godhadhu jedheen deebiseefi. Seemisteera tokko guutuu otoo inni ishee hin gaafatiin anaan na kadhachaa turte. Dhumarratti maal yoo goote gaariidha. Seemisteera 2ffaa xumurtee gara biyyaatti yeroo galtu inni apparentii yookiin immoo piraktisiidhaaf gara biyya biraa deemee waan na tureef maallaqa isheetiin isa bira deemuun hanga inni piraktisii isaa xumurutti mana inni kireeffate keessa waliin jiraatti. Waliin jiraachuu yeroon siniin jedhu haadha manaasaa yeroo gabaabaallee ta'uufiin jechuudha. Gurbaa kana kunuunsitee qabachuu jalqabde. Inni ishee jaallatu baatus guyyaa tokko gaafa anarratti abdii kutate eessayyuu akka hin deemne amanuun bira deemtee jiraatte. Akka waan kana gootes bilbiltee natti himtee jennaan adaraa kee akka ulfoofne of eeggadhu. Barnoonni waggaa tokkotu si hafaa jedheen deebiseefi. Dhimma kooyyuu natti hin taane. Naannoo torbee 2 erga waliin turanii booda gara biyya isaaniitti galanii. Isaaf waggaa 5ffaa anaaf immoo waggaa 3ffaa barri eebbaa keenya ga'e. Ammallee isheen waliin ciisuuf otoo isa barbaaddu ijji isaa garuu gara koodha. Bakka inni jirutti deemtee waliin haasofti. Hiriyoota isaarraa adda baastee qofaatti yeroo akka kennuufii gooti. Mana dubbisaa yookiin immoo laayibrarii seenuun bakka inni qayyabatutti teessee qayyabatti. Yeroo inni deemee buna dhugu baatee waliin buna dhugdi. Otoonni maaloo na waliin hin deemiin hiriyoonni koo akkana naan jechaa jiru jedhee isheetti qaana'u isheen garuu wanti sitti na qaanessu hin jiru. Ati anaaf dhiira guutuudha. Akka abaluun sittaasoftu miti. Ani siin baay'een si jaalladha. Ati garuu na jaallachuu dhiisuullee ni dandeessa. Gaafa isheen heeru
heerumte anaatiin waan fuutuuf isheen immoo sitti waan hin heerumneef ani ija koo duruunfadheen siitiin hin eegaa jettee deebistee fi isatti himteetti. Mooraa yuunivarsiitii keessa hanga turretti suuraallee ishee waliin ka'uu hin barbaadu baay'eetti maxxanti. Guyyaa eebba keenyaa kan inni isheedhaan maatii isaa beeksisuu qabu isheetu waggaa 3 kana guutuu kan na qayyabachiisaa ture kan na gargaaraa ture isa kanadha jechuun maatii ishee beeksistee maatii ishee waliin illee suuraa ka'aniiru. Isheen toora feesbuukii ishee irratti kan maxxanfatte suuraa ishee fi suuraa isaa fi suuraa maatii ishee jiraachuu kiyyaaf sababa kannaaf ta'an warreen kanadha jechuun maxxansite. Akka ani hiriyaa ishee ta'eefiiti maalis ta'e gochaan ishee anaan hin gammachiisne sababiinsaa bor wanti uumamu waan hin beekamneef jechuudha. Otuma na kadhatu guyyaa eebba keenyaallee fedha kee yoo ta'e obboleessa koorraa maallaqa fudheen qubeelaan siifidha gammachuu keenya dachaa goona jedhee yeroo na kadhatu mataadhaan galagalii ani qubeelaa kee miti sitti dubbachuuyyuu hangan qaana otoo beektee lamuu lammataa na biran dhaabbattuun jedheeni. Waliisaa hin beeku yeroon isa bira ga'u baay'een aaraa baay'een itti gubadhaa jecha tokko otoo inni natti dubbachuu baate baay'ee natti tolaa. Nama biyya kee waliin immoo sababa garaagaraatiin wal argita mitiire innis ta'e jedhee faana koo eegee mucayyoon sun na waliin yeroo baatu bakkeetti dirqama waan na arguuf jiruun koo mooraa kanadha. Kanaan akka saree otuu duuba koorra deemuu baradheen eebbifame. Inni anaan barbaada ani immoo san barbaadu hiriyaan koo immoo gaa'ilaaf dhiirri ta'u isa kanadha jettee waliin hariiroonni hin barbaanne waliin eegalte. Hiriyaa koo kanaan hammuma mooraa kana keessaa baataniiti. Sanaan booddeetiif inni fardaaf lafadhaa waliin argitanii sarratti sin barbaadu jedheen isheetti himan ture. Yeroo kana isheen immoo deebiin ishee magaala inni hojiin argadheen jedhetti deemeen itti galaa. Otoon ofii koollee hojii argadheera ta'e dhiira akkanaarra abdiin kutu. Ati ija isaa duraatii deemnaan eessayyuun dhaqu anaan hin ilaalaa jedheen deebisaa fi mucayyoon kun bareedinas simboos maqaas gaarii kan ta'e hin qabdu. Hiriyoota keenya hundumaa biratti tuffatamtuudha. Sanarratti qaamni ishee qal'oo nama dhukkuba wayitiin qabame fakkaatti. Maarreegaa ija namaa biratti kana malee ija rabbii biratti immoo maaltu maal akka fakkaatu hundumti keenyiyyuu kan beeknu hin qabnu mitire. Eebbifamee akkuma bahetti biyya galeen hojii barbaaddachuu eegalee qabxii gaariis nan qaban ture akkan hojii argadhu filadheen akkan galu keessi koo sirriitti natti dubbata. Kanaan hin oolle barri haaraan bari'ee naannoo baatii arfaffaarratti dorgomeen hojii tokko nan seenee. Hiriyaan kiyya kunillee na waliin dorgomtee turte. Haa ta'uutii garuu ni kufte. Barri sun naannoo baatii 8 yeroo guutu dargaggeessi na kadhachaa jiru yookiin immoo ture kuni hojii hiriyaa obboleessa isaa keessatti qacaramee darbee immoo akka itti hojjetuuf konkolaataan illee ni kennamaafi. Hiriyaan koo kuni ishiin waliin eebbifamne jechuudha. Hojii argachuu isaa dhageessee warra koorra kanaa ol turuun barbaadu. Atumti akka barbaadde na godhi jettee bakka inni jiraatu deemtee waliin jiraachuu eegalte. Kanaan maatiin koo egaa ammatis umuriin kee gaheera heerumii. Kanaan booddee bakkaa fi waan itti si qabnu hin qabnu jechuun eeyyamanaaf kennanii. Yeroo kanatti baay'ee na kadhachaa fi na waliin jiraachuuf fedhii guddaa natti argisiisaa kan ture. Dhalataa biyya koo kan ta'e yeroon waggaa tokkoffaa mooraa yuunivarsiitii seenu gara biyya Awustiraaliyaatti barnoota digirii 3ffaa barachuuf kan malee barnoota isaa otuma barachaa jiru immoo bakka gaariitii hojii kan argate tokko fedhii guddaa yeroo sanatti waan natti argisiiseef isa waliin galee. Haasoon isa waliin haasa'us hiriyaa kiyyaaf riikardii isaa sheer gochuun eegalee. Yeroo kanatti kanuma keessa taa'ellee otoo ishee waliin jiraatu dargaggeessi anaan baay'ee jaallatu ishee waliin jiraatu abdiin irraan kunne ture. Yeroon voiisii kan erguu fi isheenis qoodduu fi garuu suuta bilbiluu dhaabuu eegalee. Bilbiluma saayyurraan kaasu isuma bilbiliyyuu dhaabuu eegalee. Kanaan isheen isa waliin waggaa tokko xumurte. Ani gaa'ilaaf gara biyya Awustiraaliyaa deemuuf piroosesii nan jalqabe. Maallaqas akka gaariitti barsiisaan kun wanta na erguuf kanaan booddee hojii makanayyuu hojjechuun nan barbaachisu jedheen maatii koo waliin yeroo gaarii dabarsuuf gara biyyaan galee. Dubbiin viizaa kun ni beektu mitiire. Tokkoof dafee dhufa. Tokkoof immoo waggaa tokko waggaa lama tokkoof immoo cirumaayyuu dhufuu dida. Viizaa fi heeruma biyya Awustiraaliyaatii naaf dhufe abdadheen hojii kiyya dhiiseen biyya galee. Hanga kanaatti kan rabbi argu kabaja koo waliin hin ture.
osaan beeku maatii koo bira galeen dhufuu viizaa koo misirroo fakkaadheen eeggachuu eegalee jaarsa erguuf viizaan kun haadhumu yaada jedhu irratti jaalallee koo kana waliin walii galleerraa otuma jennu viizaan kiyyatoon deebi'in baatii 8 guutee yeroo baatii 8 kanatti jaalalleen koo boqonnaadhaaf biyya Austraaliyaatii dhufe magaalaa Finfinneetti illee wal argine gaa'ela dura si waliin hin ciisu jedheen dideen biraatiin deebi'ee inni baay'ee natti aaree natti gaddee of qabuu kiyyatti garuu na dinqisiifatee narraatti adda bahee naannoo baatii tokko ture wal arguu wal dubbisuun alatti waa biraa wanta wal biratti dabarsineerru hin qabnu. Sanaan booddee gara biyyaatti maatii koo biratti deebi'ee imbaasii illee deemnee turre rakkoo akka hin qabnee fi sababa koronaatiin akka na jalaa ture ammallee abdiidhaan akkan eeggadhu natti himanii kanaan maatii koo waliin jiraachuutti fufee yeroo keessaa kan nama balleessu waggaa yookiin immoo baatii yookiin immoo torbee miti yookiin immoo guyyaallee miti dogongora sa'aatii yookiin immoo daqiiqaa yookiin immoo sekendii keessatti dhufudha. Maatiin guutuun wanta gara biyya Austraaliyaatti imaluuf akka misirrootti na ilaala mitiire kireeffattoonni illee akkanumadha. Dur kireeffattootatti illee hin siqnu erga eebbifamee garuu hundumaa waliin akka gaariitti naasa'a. Yaa tokko anaa fi obboleettiin koo mana kireeffataa tokko keessa seennee innis konkolaachisaadha obboleettii isaa waliin afur taanee taabii yookiin immoo taabileetii irraa fiilmii afaan Ingiliffaa tokko ilaallaa. Fiilmiin kun of keessatti wal dhungachuu qaba. Sanuu daqiiqaa dheeraadhaaf jechuudha. Nama mitiire hundumti keenyiyyuu wal hammannee ilaalaati turre anis otoon ilaalaa jiru gidduutti funcaan kiyya nagunnee jennaan gadin bahaa. Dargaggeessi konkolaachisaan mooraa keenya keessa kireeffatee jiraatu na waliin fiilmii ilaalaa jiru kunillee manni fincaanii kan dhiiraaf kan dhalaa garaagara waan ta'eef innis dida bahaa. Duuba koorra jechuudha. Akka tasaa ta'ee galgala naannoo toora zaa tokko walakkaan ta'a. Fiilmii kana garuu ilaaluu kan jalqabne guyyaa sa'aatii 9 irraa kaasneeti. Akkuma nani mana fincaanii seenetti duuba koorra dhufee bakka nani mana fincaanii seene na waliin seenee yeroo inni ol seenu naheen qullaa koon ol ka'ee uffata kiyyas ol hindeeffadhee maaliin akkana tuqee hin beeku harka isaa lamaaniin harma koo tuqee bifa kanaan dheerina tuqee hin beeku achumatti bishaaniin ta'ee hamma daqiiqaa namni tokko mana fincaanii seenee bahutti kabaja koo narraatii fudhatee maaliin akkan tuqame maal akkan ta'e guyyaa sanan beeku miira kiyya xumureen yeroo ofirratti dammaqu dhiigni xiqqoon asii gadi miila koorra dhangalaatii hodhu bishaan ofirraa dhiqadhu naan jedhee natti kenne ani garuu wanta ta'e gonkumaa amanuu hin dandeenye akka nama waan hirriba keessaa ka'u dammaqee waree amma dafii narraa ba'een jedhee hedaayyaa waaqayyoo durbummaan battaluma kana gidduutti waggaa amma kana gaa'ela koof kan hin kaawwadhe baduu ni dandeessii jedheen baay'ee nuti gaddee deebiseenis gara mana sanaan seennee bakka ciisichaa kan mataa koo nan qaba bakka sana deemeen uffata qorraa keessa seeneen boo'uu dharqinfachuu maraachuun jalqabee dargaggeessi kun bulee yoo maal naan jedhe gaariidha marsaa lagurra kan jirtudha ana waliin waan kana raawwatta miti maal ta'a dhiisi naan jetteetta ta'e baay'een ofitti gaddee jechuun yeroo natti dubbatu deebiseen ammas nan nahee waa'ee wanta kana waan hin beeku hin qabu guyyaan kun jireenya koo keessatti guyyaa abaaramtedha guyyaa daandii jireenya koo garantaanitti maqsitedha kanaan otuu naaf dhaabbatee bareedaa ture jaalallee koo biyya Austraaliyaa jiru waliin galgala viidiyoo kooliidhaan waliin haasofna guyyaa 3 walitti fufinsaan galgala otoon waliin haasa'u balaqqamuun natti dhufe kan guyyaa jalqaba sa'aatii dheeraa waliin waan haasofnu si'a 3 daqiiqaa muraasa gidduutti balaqqamuun natti dhufe nan dhukkubu qaamni kiyya fayyaadha tasa daa'imni gadameessa koo keessatti ni uumama ani yaanni jaalalleen koo yeroo kana narratti argu keessumaa gaafa guyyaa 3ffaa maalidha intalaa ni ulfoofte moo yeroo naan jedhu sanuu akka inni balleesse jecha guddaa natti dubbate akkam akkana naan jetta jechuun bilbila irratti cufadhe haa ta'uutii garuu dargaggeessi kana na godhe kuni qaamni koo isatti jijjiirama fuulli koo furdachaa dhufnaan wanti suni gara biraatti jijjiirame moo maalidha qaamni kee jijjiiramaa jira dafiitii furmaatatti godhee ilaalamiitii naan jedhee isaatiin illee akkam akkana naan jetta jechuun ittiin dheekamee mana yaalaa deemanii of ilaaluun saalfii natti ta'e dhimma kanaatiin gonkumaa maqaan koo akka inni ka'u hin barbaadu waaqxillee dhamaatii koo laalee dhoksee waan kana jala wanta na dabarsu natti fakkaate haa ta'uutii garuu haati koo deesseen koo haala koo argite mucaananaa nagaa natti hin fakkaattu naan jedhee anis maalechuu barbaadde jedheen haadha kiyyallee nan cufe guyyaan dubbachuun
jechuun saayinoolu morma koo jala itti naanna'ee gaafa gurraacha'u haatiif abbaan koo abdii narraa qaban narratti kutatanii kallacha obboloota koo warra kaan baasanii eenyurraatii ulfooftee jechuun deebii gabaabaa na gaafatanii anis ulfa maalii jedhee yeroon gaafadhu garaatti baattaa yookiin nutti dubbattu yookiin gaa'ela kee ijaarrattu ba'aa nutti taate jechuun naaf deebisanii lakkisaa ani waan akkasii keessan jiru yeroon jedhuuni haati koo ganamaan na fuutee mana yaalaa na geessite daa'imni lakuun gadameessa koo keessatti uumame utaaleen ifaa mana yaalaa keessaa qabadhe haalli qabannaa kollee bareedaa ture haa ta'utii garuu bakka isaatu bakka sirrii naaf hin turre sanarratti ulfa baatii meeqa yoo ta'e gaarii baatii 5 daa'ima 2 lakuu anumtuu ofirratti baruu dhiisuun koo naheen ifaa qabadhe mitire haati kiyya naatee mucaan koo fajjeesti jettee yeroo sanarraatii kaasee hojii hojjettu dhaabdee fuuldura kootii ka'uu didee kan fedhe haa ta'u anutu siif guddisa ati deemtee jireenya kee jiraatta du'a kana keessatti maaltu fide naan jettee dargaggeessi kana na godhe karaa kiyyatu hin taane karaa nama biraa akkan daa'ima garaatti baadhee dhagahaa battaluma dhaga'een mooraa keenya gadhiisee bahee isa akka ta'e xiqqoo kan shakke obboleettii koodha anaaf daqiiqaa muraasa fakkaatus mana fincaanii keessa yeroo sana tureera obboleettiin koo shakkite abbaan daa'ima kanaa tarii dargaggeessa kana ta'uu akka danda'u gaafa dhageessu haati koo deemtee erga isheen garaa godhate waliin erga jalqabdanii maaliif seera qabeessaan hin godhatanii ati sinfuunii mucaan keenyis guyyaatu dogongorse malee nama sitti baay'attu malee nama sitti irratu miti jaalalleen ishee biyya Awustiraaliyaa jiru ishee dhiiseeraa sababuma shakkii kanaati arraba ishee ni beektaa jettee kadhatteeni dubbachuu haadha koo dhaga'e haadha kiyyaa waan kabaju magaala gadhisee hojiidhaa isaa dhiisee deemee innis amanuu dadhabee daheen torbee lamatti sababa keetti hojii koos dhaabeeraa wanti kun dhuma anarraati moo jedhee yeroo na gaafatu eeyyeen ijoollee 2 na biraatii qabdan jedheeni eeyyee kiyya gaafa dhaga'u takka waan hundumtuu waan ta'eef jaarsa ergee maatii koo biraatii na fudhatee gaa'elli koonni dhuma mana keessatti yaafee dhuma kee ni ilaalla warri naan jedhan imimmaan isaanii dhangalaasaa jaalala isaanii qoosaa kan hin ture kabajaan otoo hin taane salphinaan mana haadha koo keessaa akkan ba'u na taasise kanaan gaa'elli koo dhaabame abbaan manaan koo immoo dhiira na jaallatu na kabaju otuu ta'ee gaarii ture nan barbaadu dirqiidhaan hin si fuudhinaan jedha fedhii kiyya maleen gaa'ela kana filadhe umuriidhaan illee ati naan gafta ani siif riyaa keellee miti naan jedha dhugaadha ani isaan gafaa haa ta'uutii garuu hireen wallaalummaan dogongorri sekendii keessatti uumamu kallacha jireenya koo harka isaarratti akkan kufu hojii kiyyallee dhiiseen iyya ijoollee lamaanii gidduu akkan jiraadheef rabbi natti murteessee hiriyaan koo qal'oo nu biratti tuffatamtuu dhiirani tuffadhu jibbu hororaa sanatti galtee cidha ajaa'ibaatiin kabajee gaa'ela isaanii raawwatan yeroon ani dahu jireenya ajaa'ibaa sanuu wiirtuu magaalaa Finfinnee boolee qixxa lamaanitti mana bitatanii jiraachaa jiru anoo konkolaachisaan hin jaallanne gaa'ela lamaan keenya gidduutti iyyuu barbaachisaan ta'anitti heerumeen jiraachaa jira yeroo yerootiin jaarsa kiyya waliin wali buuna jaarsi gidduu keenya ni seena inni anarraa galagalteeraaf haala abbaa manaa fi haadha manaatiin walqunnamtii saalaarree na waliin hin raawwatu jedha ani immoo kan jireenya koo balleesse dogongora guyyaa tokkoon kanadha maaliif tole jedheen jaaladheensi waliin raawwadhare yeroo koo kan balleesse kanadha jechuun walitti bu'aa jiraachaa jirra jireenya yoo ta'eef kuni jireenya koodha ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatii ulfaadhaa nagayaatti galatuumaa